Akkam jirtu nagaadha nagumaa isin waaqayyoof galannaa ta'u akkamiin maatiin waaqayyoo bakka jirtan biyya keessas biyya alaas bakka adda addaa kan jiraattan hundumtinuu ayyaanni faraarri waaqayyoo isiniif baay'atee nuuf hunda keenyaaf nu baay'atee nama guyyaa har'aa nu godheera waaqayyo maqaan isaa galateeffamuun jedha har'aa bara dhumaa kanatti namni dhalli namaa kan inni dhufaatii kiristoosiitiif kan of qopheessuu qabu ergaa cimaa ergaa akeekkachiisas qabu wangeelarraatii isiniif qabadheetanii dhufeen jira. Kanaafuu yaa maatii waaqayyoo hundumti keenya iyyuu sagalee kana akka dhageenyeen sagalee kanaan akka nuti eebbifamnu abdii nan qabaa. Akkasumas immoo bakka jirru hundumaatti sagaleen ani guyyaa har'aa isiniif qopheessu kun baay'een keenya daganneellee yoo jirra taaneetii fi bakka jirruuti akka dammaqnuuf akka sochoonuuf akka kakaanuutiif nu gargaara waan ta'eetii fi hanga dhumaatti akka nu dhaggeeffattanii warri immoo har'uma gara yuutuubii kanaa jalqabuma dhuftan immoo yuutuubii kana yeroo guyyaa guyyaatti viidiyoon nuti isiniif gadhiifnu ergaan waaqayyoo kun akkasiin qaqqabuutee fi notifikashinii isaa akkasiin ga'uutee fi sabiskiraayib gochuun maatii akka taatanii warri maatii taatan immoo laayik sheer yoo gootan illee isinis gama tokkootiin wangeela lallabdaniittu jechaadha obboloota keessan qaqqabuu danda'a ergaan kun waan ta'eef kanaaf kallattumaan gara dhimma dubbii keenya ijoo nuti har'aa irratti waliin dubbanna sagalee waaqayyoon ani jedhu kanaatti meenan dhufaatii mata dureen keenya kun ergaa ergamoota sadanii kan jedhudha. Ergaan ergamoota sadanii waaqayyo baroota keessatti namoota kaasaa ture, raajota kaasaa ture. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo ergamoonni waaqaallee gadi dhufanii yeroo itti isaan ala namaatti wangeela lallaban ni argina ture. Fakkeenya yoo jennee fudhanne Gabreeliin wangeela keessatti kan inni misiraachoo Maariyaamitti dubbatee ture. Misiraachoon kunis Maariyaam kabajamtuun kun qulqulluu kan taate waaqayyo kan ishee filate akka isheen ulfooftee otoo dhiiran bariin otoo nama tokko hin beekin durbi dingiliin kun akka isheen dahuu dandeessu akka isheetti hime ergamaan misiraachoo itti hime kabajamtuu akka taate ulfina qabeetti akka isheen taate isheerraatiin kan dhalatu immoo biyya lafaa kana cubbuurraa fayyisuuf akka inni jiru itti dubbate ergamaan waaqayyo jechaadha. Isa duras immoo kan raajiin dubbate jira. Fakkeenya raajii Isaayyaas keessatti dhaqne yoo dubbannes immoo kunoo durbin ilfooftii ilma sindeessii maqaasaas Amaanu'el jettee moggaafti jedha. Raajotaan dubbachaa ture jechaadha. Ergamootaanis dubbachaa ture jechaadha. Bara dhumaa kanatti kan ta'uuf jirus immoo akkasuma raajotaan akkuma himaa ture ergamaan waaqarraas akka inni bara dhumaa irratti dhala namaa akka inni akeekkachiisu namni akka inni of qopheessuu qabu itti akka inni dubbatee dubbanna. Kan nuti har'a irratti mari'annu mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee hanga 9ttidha. Yaa obboloota koo mee ofii keessan hubannaadhaan na dhaggeeffadhaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee hanga 9tti maal jedha? Ergamaan biraan tokko wangeela bara baraa baatee samiirra ol fagaatee otoo inni balali'uu harka mirgaatti wangeela bara baraa kana baatee otoo inni balali'uu nan arge. Inni immoo sagalee isaa guddaa ol kaaseetu jedha. Sagalee guddaatiin sabootatti, sablammiitti, sabaaf sablammii hundumaatti, afaanota hundumaatti, qomoo namaa hundumaatti otoo inni dubbatuutiin dhaga'ee jedha. Kan inni dubbatu immoo maal jedha? Waaqayyoon sodaadhaa. Galata galchaa fi waaqaaf lafa samii burqaawwan galaanota kan uume isaafis sagadaa jedhee ergaa isaa tonni dabarsuun argee jedha mul'ata Yohaannis keessatti. Kanaafuu ergaan kun sabaaf sablammiif dhala namaa hundumaaf afaan otoo hin filatiin gosa otoo hin filatiin qabeenya otoo hin filatiin bifa namaa otoo hin filatiin nama kan ta'e akka bifa waaqayyoof akka fakkeenya waaqayyootti kan uumame hundumaatti otoo inni labsu waaqayyoon sodaadhaa galatas galchaa fi waaqaaf lafa isa uume bantiiwwan waaqaa isa uume galaanota isa uume wanta dachee kanarratti arginu wanta ijaan hin argamne hundumaas kan uume isaaf galata galchaa jedheetu lallabachaadha. Kanaafuu asirratti ergaa kanatti ergamaan kun kan inni dabarse keessaatiif galannis ulfinnis galateeffachuunii fi sagaduuniif kan malu waaqayyo isa waaqaaf lafa uume kana qofaaf akka inni ta'e nutti dubbata jechaadha. Inni kun boqonnaa 14 lakkoofsa 6 hanga 7tti mul'ata Yohaannis keessaatii achi arganna jechaadha.
Itti dabalee immoo innumti kun otoo dubbachaa jiru kan biraan inni lammaffaanis immoo samiirra otoo balali'uuti. Isa duraa sanatti aanee otoo inni deemuuti nan arge. Inni immoo maal jedhe? Kooftee jigde Baabiloon guddittiin jigde. Isheen biyya lafaa kana ejja isheetiin daadhii waynii ejja isheetiin biyya lafaa kana wallaalchisaa turte kooftee jigde jedhee otoo inni dubbatuutiin argee jedha. Galanni kan ta'uufis Waaqayyoofi, ulfinni kan ta'uufis Waaqayyoofi, sodaachuun kan malus Waaqayyo qofaafi malee qaama kan biraatiif miti. Kanaafuu Baabiloon isheenii nama wallaalchisaa turte, nama dogoggorsaa turte immoo kunoo jiguuf jirte jedha. Ergamaan Waaqayyoo kun otoo inni balali'ee isa jalqabaa wangeela bara baraa baatee deemu sanatti aanee otoo inni balali'ee labsii kana otoo inni labsuutiin argee jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irraati jechaadha. Inni kan biraan boqonnaa 14 achuma lakkoofsa 9 irraa inni sadaffaan ergamaan inni sadaffaanis isa duukaa bu'ee jedha. Isa eenyutti aanee bu'e? Inni immoo isa lammaffaa duukaa bu'ee. Inni tokkoffaan ergaasaa dabarseera. Maal jedhee? Waaqayyoon sodaadhaa, galatas galchaa fi waaqaaf lafa, galaanota isaan keessa kan jiru hundumaa, tulluuwwan kan uume isa qofaatiif sagadaa jedhee dubbate inni tokkoffaan. Inni lammaffaan jiguu Baabiloon, jiguu Misir ishee biyya lafaa kana wallaalchiste kana kufaatii isheeti kan inni labse. Isuma duukaa bu'ee inni sadaffaan immoo maal jedhe? Inni sadaffaan immoo inni sadaffaan isaan duukaa bu'ee namni bineensaa fi bifa fakkeenya isaatiifis yoo sagade gubaa sana adda irrattis yookiin harka isaatti yoo fudhate innis xoofoo dheekkamsaa Waaqayyoo kan otoo walitti hin makamiin qophaa'e sana fudhachuudhaatiif jira. Kanaafuu yaa saba Waaqayyoo, ergaan ergamoota sadanii kun bara dhumaa kanatti kan nuuf kennamee jiru, ergamaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuu, Waaqayyoof sagaduun akka nuuf ta'u. Inni lammaffaan immoo Baabiloon kun jiguuf akka isheen jirtu. Haa ta'uutii garuu sadaffaatti inni duukaa bu'ee jiru immoo namni maal jedhee dubbata? Namni bifa fakkeenyaatiif mallattoosaas gubaasaas harka isaatti yoo fudhate yoo godhate fakkeenyatti sagadee yoo argame maaliif jalqabuma inni kaa'e ergamaan inni tokkoffaan kan inni labse Waaqayyoon sodaachuu akka nurra jiru, Waaqayyoof sagaduun akka nurra jiru, Waaqaaf lafa isa uume qofaatiif saganni akka jiru isa kana nutti dubbate waan ta'eefi Waaqa tolfamaatiif fakkeenyaaf kan sagadee argame mallattoo isaa qabatee kan argame. Mallattoon maaltu jira? Mallattoon bineensichaa waan baay'eetu jira. Mallattoon bineensichaa waa baay'ee isaa yoo kaafne yeroonis nun ga'u waan ta'eetiif mallattoon bineensichaa maalidhaa kan jedhu 666 duukaas ol qabsiisnee guyyaa biraa viidiyoo biraatiin illee qabannee isiniif dhufuu ni dandeenya. Ammaaf garuu ergaan koo sadan kun bakka jirtanitti adiraa obboloonni koo Waaqayyo qofaaf haa ta'u sodaachuun, sagaduun kan ta'u Waaqayyo qofaaf. Biyyi lafaa hin darba. Baabiloon in kufti. Baabiloon biyya lafaa sanuti har'a ilaalaa jirru kanarra biyyi lafaa kunarra waa baay'eetiin miidhagdee waan baay'eetiin nama kan gowwoomsaa jirtu kun Kiristoosinis gowwoomsuudhaaf dhamaateetti. Kunoo tulluutti ol baasee biyyi lafaa kun ati ilaaltu kun mootota ati ilaaltu kun kan kooti kufiinaaf sagadi yoo kufteenaaf sagadde siifan kenna jedhee. Yesus garuu deebisee maal jedhe? Waaqayyo Waaqa kee qofaatiif sagadi. Isa duwwaas waaqessi jedhamee caafamee jira hoo jedheetu dubbate. Har'a anaaf isin caafamee kan jiru unuuf Waaqayyo qofaa waaqessuun, Waaqayyo qofaaf sagaduun akka nuuf ta'udha nutti dubbata kitaabni qulqulluun jechaadha. Kitaabni qulqulluun keenya yeroo Kiristoos lafa kanarra deddeebi'aa ture Waaqa kee qofaaf waaqessi isa duwwaaf sagadi jedhee seexanaaf deebii inni kenne. Har'as immoo Baabiloon akkas nuun jechaa jirti. Baabiloon akka nuti ishee faarsinu barbaaddi. Baabiloon akka nuti ishee duukaa buunu barbaaddi. Faashinii adda addaa kanarra seexanni qabatee gara biyya lafaatti dhufee namoota yookiis dargaggoota bara ammaa kana hanin ittiin gowwoomsuudhaaf qophaa'aa jiru. Faashinoota biyya alaatii dhufanii jiran, aadaa keenyarraallee kan fagaatanii jiran. Isaan kun adeemsa
Baabilooni waan ta'eef Baabiloon jiguuf jirti. Ishee jiguuf jirtu kana duukaa bu'uu hin qabnu yaa obboloota ko. Baabiloon ishee baduuf jirtu kana isheen jigaa jirti, badaa jirti. Waaqayyo dheekkamsa isaa xoofoo dheekkamsa isaa irratti dhangalaasuuf jira. Isheetti akka ishee xoofoo isheen fudhachuuf jirtu kanarraati akka hin fudhannee fi anaaf isin immoo har'a kan nuti sagaduun nuuf ta'u, kan nuti sodaachuun nuuf ta'u, kan nuti waaqessuun nuuf ta'u Waaqayyo isa waaqaaf lafa burqaawwan, tulluuwwan, galaana keessa kan jiraatanis uumama hundumaa isa uume kana isa qofaadha waaqeffachuu qabna. Waan hundumti nuu gatii hin qabu jiguuf jira, baduuf jira waan ta'eetiif. Kanaaf yaa obboloota koo kana ergaan ergamoota sadanii ofii keessanis irra deebitanii kitaaba qulqulluu kan qabdan mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee hanga 9tti yoo dubbifattan maal jechuudha? Mul'ata Yohaannis kana keessatti inni barreeffame maal jechuu barbaade? Boqonnaa 21 dhumarra inni jiru kun kunoo inni dhufuuf jira. Inni qullaan haa qullaa'u, inni xuraa'anis haa xuraa'u. Gatiin nama hundumaayyuu harka koo jira jedha yaa obboloota koo. Gatiin nama hunduma keenyaayyuu harka Kiristoos jira waan ta'eetiif isarraadha fudhachuu jirra. Namni hojii hojjetu, hojii mootummaa keessas kan hojjetu, iddoo adda addaattis kan hojjetu, hojjetee gatii dafqasaa miindaa eeggata. Miindaansaa gaafa guyyaan geessu sana gaafa jiini geessu sun miindaasaa dhaqeetu fudhata. Nuyis immoo Kiristoos biraati miindaa keenya fudhachuuf jirra. Yoo waan gaarii hojjenne miindaa waan gaarii argachuuf, yoo hamaa hojjennee arganne, jallina hojjennee yoo argamne, Baabiloonitti makamnee hojii Baabiloon hojjennee yoo argamne, xoofoo isa waliin hin makamne Waaqayyo biraati isa kennamuuf jiru sana miindaan keenya isatu nuuf kaffalama waan ta'eetiif kana beeknee har'a gara Kiristoositti haa deebinu. Har'umaa kaanee bakka jirruuti qalbii haa jijjiirrannu. Barri kun bara dhumaati. Nutti labsamaa jira wangeelli kuni. Waaqayyoon sodaadhaan nuun jechaa jira. Baabiloon jigaa jirti nuun jechaa jira. Mallattoo bineensichaa hin fudhatinaa nuun jedhee jira. Mallattoon bineensichaa har'a mul'atee otoo hin taane babal'atee jira addunyaa kanarratti. Isa dirqamaan isaa ta'u gowwoomsuudhaan bineensichi mallattoo isaa dhala namaatti kennuuf deemaa jira. Dhalli namaa har'a 666 jedhameetu maallaqan siniif kenna miliyoona konkolaataa bitatta mana ijaarratta iddoo guddaa geessaa beekamtii argatta addunyaa irratti jedhee nama gowwoomseetu mallattoo isaa itti kennaa jira. Mallattoo kan akkam fudhanneef of eeggachuu qabna. Mallattoon keenya Kiristoos ta'uudha qaba. Chaappaan nurratti chaappa mallattoo gaayonu chaappaa jechuudha. Maataba kana maatabni kun kan seexanaa nurratti akka mallattoofneef eeggachuudha qabna. Maatabni ishee kan seexanaa kana kan Baabiloon kana duukaa buunee argamne xoofoo dheekkamsaa sanatu nuuf qophaa'ee jira. Waaqayyo biraatii hojii qajeelummaa hojjennee Waaqayyoof abboomamnee Waaqaaf lafa isa uume kana sodaannee yoo argamne garuu jireenya bara baraatti dhagalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 keessatti kan dubbate lakkoofsa 28 irratti akka dubbifachuu dandeenya. Kunoo warri du'a keessa boolla keessa jiranillee yeroo itti lafaa ol ka'anii sagalee ilma namaa dhaga'an jira. Kan gaarii hojjetan gara jireenya bara baraatti, kan hamaa hojjetan immoo gara badisa bara baraatti jedha. Kan du'anis kan jiranis jechuudha. Waaqayyo warra jiranittis warra du'anittis faraduuf jira. Kanaafuu otoo jirru yoo Kiristoos dhufes erga duune Kiristoos yoo dhufes firdii nuuf kenna. Boolla keessaa kaaneetu firdii keenya fudhachuuf jirra. Kanaaf immoo har'uma qophiin keenya immoo har'a erga duunee miti kan nuti Waaqayyotti of qopheessinu, kan nuti jireenyatti of qopheessinu. Har'a otoo aduun jiruu kaachuudha qabna. Aduun otoo jirtuudha fiiguu qabna. Yoo fiigne maal bira ga'uuf fiigna? Jireenya bira ga'uudhaaf fiigna. Phaawulos kan jedhes kana kaachoo koos kaadhee kaachoo koo kanas injifadhee amma kan na eeggatu xoofoo jireenyaa Kiristoos naaf qopheesse fudhachuu qofaadha. Kaachuu amantii kana kaachuudha qabna jechaadha. Fiigicha amantii kana fiignee badhaasicha inni isa Waaqayyo nuuf qopheesse gonfoo sana fudhachuudhaaf of qopheessuu qabna. Amantiis eegee kaachoo koos kaadhee fiigicha koos jechuu isaati. Kana booda kan na eeggatu gonfoo Kiristoos biraa argachuu qofaadha jedhe Phaawulos. Kun ija jabina guddaadha. Amantii cimaadhas. Amantii akkasii Waaqayyo nuuf haa kennu. Obboloota koo kanaaf egaa asumarratti nan dhaabaarraa fi ammallee warri haaraan viidiyoo kana ma argitanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii taatanii gara fuulduraatti ergaawwan bara dhumaa kanatti nu barbaachisan isinii dabarsuudhaatii fi akka isin ga'uuf maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Warri maatii taatanii jirtanis immoo laayik gochuudhaan sabiskiraayib laayik gootanii yookiin immoo yoo gaaffii qabaattanis komentii yoo jiraattes komentii keessa yoo nuu laattanillee cimina keenya iddoo hanqina keenya ittiin barraa ittiin irraa of fooyyessuu dandeenya waan ta'eef ciminni keessan isiniinis cimna
Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Nama guyyaa jireenyaa sana argu nu haa godhu isiniin jedha. Eebbifamaa. Guyyaa gaarii.